Nagaaf araarri waaqayyoo hunduma keenyaaf abaayatu jecha guyyaa har'aa kana toora onlaayinii kana irratti yaada waaqayyoo keessa koo kaa'eef egaa guyyaa har'aa hunduma keenyaaf ta'uun qabadhee dhufee jira. Ammas irra deebi'een jira nagaa waaqayyoo hunduma keenyaaf abaayatu. Guyyaa har'aa kana sagalee waaqayyoo keessaa lafa tokko dubbisee ergaa waaqayyoo keessa koo kaa'ee isa dursa garuu sagalee waaqayyoo dubbadhee wanta keessa koo jiru sirriitti himuu jaalladha. Akkas jedha sagalee waaqayyoo keessaa. Hojii ergamoota 28 lakkoofsa tokko irraa kaasee nan dubbisa akkas jedha maqaa Yesuusiin. Nuyi deergoollee biyyichi bishaan keessaa sun Malaaxiyaa jedhamee akka waamamu barree namoonni biyya sanaa galala guddaa nutti agarsiisanii bokkaan hin roobaa hin haamotas waan tureef ibidda qabsiisanii hunduma keenya ofitti hin waaman. Phaawulos hanxaxii qabaa tokko ammaaree abiddatti naqnaan bofni hadhaa qabu tokko qoraanicha keessaa ho'a ibiddaa utuu baqatuu harka Phaawulos iniine. Namoonni biyyasii immoo boficha harka Phaawulositti rarra'u yommuu argan namichi kun nama gumaa ta'uun isaa hin mamsiisu galaanaan nyaatamu yoo ooleyyuu adabni gumaa isa hin jiraachisu waliin jedhan. Phaawulos garuu boficha sana ibiddatti gad buufee humti nu itti nammaan isaan immoo amma dhiitaa yookiin samma lafa dha'ee du'a jedhanii eegan. Yeroo dheeraa erga turaniis waan tokkollee akka irratti hin ta'iin arginaan yaada isaanii geeddaratanii inniif waaqayyo tokko jedhanii jedha. Kutaan kun kutaa yerootti waaqayyoo hojjetaa isaa ergamaa Phaawulosiin gargaarsa lammaffaa yeroo inni qabamee mana hidhaa mootii warra Roomaa duratti dhiyaachuudhaaf ka'ee gargaarsa waaqayyoo akka addaatti si'a lammaffaa isaafii godhedha. Kutaa kana keessatti sagalee waaqayyoo hin caala wanta jedhu tokkotu laphee qorra jira. Ergamaa Phaawulos yeroo biyya lafaa kanarra deddeebi'ee hojii wangeelaa hojjechaa ture. Karaawwan garaagaraa danqamaa, falmamaa, wal'aansoo qabamaa, bubbee falmii baay'een irratti ka'aa tureera. Haa ta'uyyuu malee garuu isa kan yeroo kaanii dhiisee inni amma isa quunname wanti isatti dhufaa jiru kun wanti isa kaleessa gaddaa caalaa baay'ee ulfaataa ture. Ergamaa Phaawulos sagalee waaqayyoo akkuma dubbatu caccabuu markabaatiin si'a 3 akkuma kana rukuttaadhaan wantoota garaagaraan dhagaadhaan dhaamuudhaan qacceedhaan garafamuudhaan rakkina baay'ee argeera. Haa ta'u malee dorsini seexanni ergamaa Phaawulos irratti godhu yeroo baay'ee dorsisa jabaadha. Lolli Phaawulos irratti ka'u yeroo baay'ee lola baay'ee jabaadha. Kuniyyuu immoo maaliif gaafa jennu akeekni waaqayyoo yaadni waaqayyoo sagantaa waaqayyoo waan irra jiruudhaa fi seexanni akeeka waaqayyoo sagantaa waaqayyoo irraa qabu faallaa itti dubbachaa oola yeroo baay'ee. Kutaan kun kutaa itti ergamaa Phaawulos qabamee biyya Roomaa too deemaa jiruuti. Yeroo biyya Roomaatti qajeelaan kana boqonnaa 27 irratti in argina. Achii ka'ee too inni gara biyya Roomaatti qabamee deemaa jiru ajajaan mootii duulaa sun qabee deemaa jira. Inni markaba oofu duukaa jira. Namoonni duukaa jiru. Haa ta'u malee garuu isa marii doonichaa qabate caalaa isa ajajaan mootii sanaa ta'e caalaa isa namoota baay'inaan beekamtii qaban caalaa ergamaa Phaawulos garuu nama sagalee baatu ture. Sagalee waaqayyo isarra jira. Sagaleen isarra jiru sagalee akkam ture? Yeroo ba'u, yeroo galu, yeroo taa'u, yeroo wanta kamuu godhu kan isa abboomu yookaan kan isa ajaju qaba ture. Ergamaa Phaawulos yeroo markaba kanaan imaluudhaaf qajeelan akkas jedhe sagaleen waaqayyo waaqarraa dhufe. Akka isaan hin deemneedhaaf hafuurri Phaawulos dhugaa ba'ee jira ture. Kanaaf Phaawulos maa'ee dheedhi 27 lakkoofsa tokko irraa qabee gaafa dubbiftanii hojii ergamoota kana keessatti akka isaan hin kaaneedhaaf waaqayyo itti dubbatu ture. Garuu ajajaan sunis ajaja mootummaa raawwachuudhaaf waan ta'eedhaaf ajaja hoogganamaasaa raawwachuudhaaf waan ta'eedhaaf akka ka'aniif dirqisiise. Tuma isaan deemanii garuu bubbeen itti ka'e, qilleensi gabaan itti ka'e. Qilleensi gaafatti ka'u qilleensi kun qilleensa jabaa ture, baay'ee hamaa ture. Hamma namoonni nyaata lagatanitti baay'ee isaan irratti lola guddaatu ka'ee ture. Tuu galaanaan markabaan deemaa jiranii erga lolli gurguddaan irratti ka'ee booddee ergamaa Phaawulos akka warra kaan irraa yaada addaa qaba waan ta'eedhaaf hafuura addaa qaba waan ta'eedhaaf inni otuu keessa isaa hin ka'iin jedhu warri yaada isaanii dhagaa warri foon isaanii dhagaan fudhatanii gaafa ka'anii karaa walakkaatti rakkinni isaan qunname. Ergamaa Phaawulos garuu akkas jedheen an duraan sinitti meen ture jedhe. Too rakkinni kun ka'iin too qorumsi kun hin ka'iin sinitti meen ture. Maaliif jalqabaaf dhuma kan beeku nama sagalee waaqayyoo gara waan ta'eedhaaf. Ergamaa Phaawulos sagalee waaqayyoo waan qabuudhaaf maal akka isaan qunnamu kana sana jedheen dubbatiin malee dhaga'aa ture. Kanaaf qilleensi gaafa isaan itti ka'u galaana kanarratti baay'ee hunkuraman, baay'ee hammacaman, baay'ee raafamanii sana booddee erga 7 lamaaf rakkina guddaa arganii booddee waan doonii sana keessa qaban galaanatti gannaqan. Markaba sana keessa waan jiru hundumaa galaanatti gannaqanii baay'ee dhiphatan, baay'ee rakkatanii waan gochaa wallaalan. Gaafa isaa waan gochaa wallaalan waaqayyo ammas nama isaadhaaf sagalee. Sagaleen immoo waan hundumaa caala waan ta'eef. Jalqabas
Gaafa isaan kaaniin ka'inaa jedhee ture. Sagaleen Waaqayyoo gaafa ergamaa Phaawulosiif dhufe akka rakkinni jiru beeka ture jechuudha. Kanaaf garuu sagaleen foonii, sagaleen nama foonii waan caalleedhaaf ergamaa Phaawulos agagamee saanduqa qajeele. Akkas jedheen erga bubbeen isaanitti ka'ee nyaata lagatanii erga rakkatanii booddee akkas jedheen ani otoo isin ka'iin dura isinitti dubbadheen turedha. Rakkinni akka nu quunnamu akka gadiraan kun nurra ga'u isinitti miinto isin garuu hin diddanidheen. Ammas immoo isin jedha dhaggeeffadhaa. Yeroo sagalee lammaffaa kun gara ergamaa Phaawulos dhufu namni nyaata dhiise ture. Hundinuu lagatee du'a eega du'a hawwa ture. Yeroo namni du'a hawwutti garuu Waaqayyo sagalee erge. Yeroo namni hundumtuu du'a eegaa jiru otoo duune yoom duuna otoo guyyaa du'aa lakkaa'anii guyyaa 14 budhaan yookaan achi 7 lakkaa'an. Guyyaa 14 kana hundumtiyyuu galgala duunaa eeguu garuu du'an ganama duunaa eeguu garuu du'an. Waa tokkotu na dhiba kutaa kana keessa. Akka isaan hin duune kan godhe sagalee ergamaa Phaawulos wajjin jiru ture. Sagaleen ergamaa Phaawulos irra jiru, sagaleen ergamaa Phaawulos wajjin jiru namoota kana du'a oolche. Markaba kanas caccabuyyuu malee garuu maal ta'aniiru du'a oolaniiru. Ammas ergamaa Phaawulos akkas jedheen. Waaqayyo eda halkan isan hojjedhuufi bira hojjetaas nan hojjedhuufi bira ergamaa isaa ergee ergaa tokko natti meera na dhagaa jedhee. Hin sodaatinaa jedhee. Wanti ta'u kun ta'eera. Isaan mata eegaras iyyuu markabittiin kun hin caccabdi. Garuu isin keessaa lubbuun nama tokko waan ta'uu jedhee. Baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu yericha namni hundumtuu du'a eegochaa jira. Du'a beela'aa jira akka midhaanitti. Waan qabaa wallaalan. Namni galanarra gaafa deemamu dooniitiin wanti qabannaan jiru. Doonii qabattu yoo ta'e isin qabattan sun isin gata waan ta'eedhaaf. Garuu inni Phaawulositti hime sagaleedha waan ta'eedhaaf sagaleen immoo qabannaa ta'a. Lagarratti qabannaan hin jiru. Muktiin jiru, dhagaan hin jiru. Namni walii isaa yoo qabate wanta inni walii isaa qabatu wal qabatee lagaliidha malee iddoo dhaquu hin qabu. Garuu sagaleen hin caala waan ta'eedhaaf qabannaa dhugaa ture sagaleen. Har'as ergaan sanii qaba. Warri sagalee of keessaa qabdan, warri sagalee Waaqayyo gurra keessanirra jiru sagaleen hin caala. Sagaleen haala qilleensaa hin caala. Sagaleen sagalee baraa hin caala. Sagaleen sagalee siyaasaa hin caala. Sagaleen Waaqayyo sagalee dinagdeen amma haala yeroo kanaa hin caala. Warri sagalee qaban galaanni kam isaan hin nyaatu. Warri sagalee qaban bubbeen kam yoon isaan raaseyyuu yoo waan liqeeffaman fakkaatan iyyuu hin baasa Waaqayyo harka qabee. Sagaleen hin baasa. Sagalee Waaqayyo maalidha? Faarsaa 7:19 irratti dubbii isaa ergee isaan fayyisee jedha. Boolla du'aa keessaa immoo isaan baasee jedha. Dubbiin Waaqayyo sagalee Waaqayyo humna qaba jechuudha. Har'a boolli du'aa namoota baay'ee liqimsee kan jiru boolla yaadaati. Dhiphina yaadaati. Rakkina yaadaati. Har'as akka bara Daani'eel fa'aa boolla leencaa seenna miti. Namni baay'een har'a boolla rakkinaa keessa galee jira. Boolla yaadaa keessa jira. Garuu kan nama baasu sagaleedha. Warri sagalee qaban sagalee haalotaa hin caalu waan ta'eedhaaf. Rakkin isa tokkoof arga darbanii booddee boqonnaa 28 nama dubbisa irratti immoo erga du'a oollee jedha. Du'a oolleerra baraaramneerra nama taaneerra erga jedhanii warri sagalee hin qabne ergamaa Phaawulos sagalee dhaga'ee wajjin nagaa ce'anii biyya Malaaxiyaa jedhamu tokko ga'an. Iddoo gaanuun beekan ture. Gaafachi ga'an namoonni biyya sanaa galala ho'aatti agarsiisanii ergamaa Phaawulos faniin simatan. Erga simatanii ka'anii booddee abidda qabsiisanii hunduma keenya simatanii. Ergamaa Phaawulos abidda qabate kanatti qoraan anxaxii yookaan achi wanta abidda sanaaf ta'u itti dabaluudhaaf gaafa dhaqee hammaaru bofti hadhaa qabu qoraanicha keessa jiraayedha. Idduma kam taa'ee nama Waaqayyo kan eeggatu kan waraanuu barbaadu baay'eedha. Ta'us garuu sagaleen irra waan jiruudhaaf warra kan hin hiddine ergamaa Phaawulos gaafa inni qoraanicha hammaaree abiddi itti naquuf ka'u bofti hadhaa qabu isa hiddee jedha. Hiddeeyyuu immoo hin baqanne harka isaatti rarra'ee jedha. Kanaaf waatu naa deebi'a. Isa biyyicha rakkisa ta'uu danda'a. Isa mandaricha rakkisa ta'uu danda'a. Waaqayyo harka ergamaa kana ajjeesuu waan barbaadeedhaaf akka yaada fooniitti akka sagalee fooniitti akka jecha fooniitti namoonni maayidhaan gaafa harkicha arga Phaawulos irratti bofa argan bakka namichi kun nama gumaati jedhan waa'ee namicha kanaadhaaf baay'ee yaaddoomna baay'ee dhiphanna waan jira wayii fakkaata maaliifi jekka isaan dubbatan waan guddaadha garuu ergamaa Phaawulos beeka ture boficha isa hadhaa qabu sanadha abiddi ketti gadi hurgufeedha amma dhiitaa jedhanii eegu maaliif akka aadaattis nama boftii hiddee dhiitaa waan ta'eedhaaf wanti nama dhiiteessu baay'eedha bara kana keessa nama hiddee rakkinni bara jechuun sammuun nama baay'ee dhiitaadha bara kana keessatti waan baay'eedhaan nama mataa isaa baachuu dadhabeera yookaan sammuu isaa baachuu dadhabeera wanti baay'een dhiiteessee rakkinni dhiiteessee ergamaa Phaawulos garuu waan isa hiddee kanaan hin dhiitofne sammuu nagaa jira akka jira jechuudha kanaan dura afaan har'aatiin gaafa dubbanne jireenya nagaa sammuu nagaa hafuura nagaa baatee deema kanaadhaaf gaafa gadi hurgufu ergamaa Phaawulos waayyuu hin taane hin eegani amma du'aadhaan amma lafa dhaadhaan amma dhiitaadhaan homayyuu hin taane ergaan si qaba ganama kana
ergaan si qaba saayitii kan atis homayyuu hin taatu. Sagaleen si keessa jiraannaan ergaan si keessa jiraannaan homayyuu hin taatu. Wanti baay'een si idduu danda'a. Misejjiin ta'uu danda'a, bilbilaan ta'uu danda'a, maatiirraa ta'uu danda'a, hiriyyaarraa ta'uu danda'a, waan kamiin ta'uu danda'a. Dhuguman siin jedha Waaqayyo yeroo kana lafatti sagalee kana dhagaa jirtutti waan amma si iddeellee yoo jiraatu akka si miine godha Waaqayyo. Ilkee isaa keessaa fuudhee humnaan qabuun nama si waraana. Humnaan qabuun si qophaa'ee si eeggachaa jirus. Kanaaf ergamaa Phaawulos abiddi akkatti gadi hurgufe homayyuu hin taane dhugaa baamsa akkamitti dhugaa baameef warruma hin du'a jedhan warruma hin bada jedhan warruma amma lafadha amma dhiitee du'a warra jedhantu maa jedhan inniif Waaqayyo tokkodha. Warri sagalee qaban dhugumayyuu isaan ilmaan Waaqayyooti waan ta'eef amalli Waaqayyo keessa jira. Hafuurri Waaqayyo keessa jira. Caafanni qulqullaan maa'edha. Kiristoos hafuura ofiisaarraa waan nu hireedhaaf jedha. Nuti ilmaan Waaqayyooti jedha. Fakkaatti Waaqayyooti waan ta'eef nuti. Eenyummaan keenya ni dhugaan eenyummaa Kiristoos waan ta'eedhaaf. Inniif Waaqayyo tokko maaliif jedhan? Eenyummaan Kiristoos keessa jira jechuudha. Kanaaf yeroo kana sagalee kana dhagaa kan jirtu sagaleen Waaqayyo si keessa jiraannan hin caalu. Kakuu ganamatti dhageessa. Abjuudhaan kan dhageessa. Afaan raagotaan kan dhageessa. Caafata qulqullaarraa kan dhageessa. Yaada garaa keetti kan dhangalaasu dubbii Waaqayyo inni hin caalu. Yeroo kana siin kadhadhe lafa kam teesse dhagaa kan jirtu. Hafuurri Waaqayyo inni jijjiira namaa kenna. Inni nagaa namaa kenna. Inni boqonnaa namaa kenna. Inni araara namaa kenna. Yeroo darban keetti dhugaa baamsa dhagayeedhaan toora kanarraa har'as Waaqayyo waan haaraa godhe. Sagalee natti dhageesse hin caalu. Hin ceeta siin jedhee Waaqayyo bubbeen sirratti ka'aa kan jiru hinuma ce'amu. Galaanicha irratti wanti qabannaan jiru ture garuu sagaleen qabannaan. Sagaleen gaafa nama gargaaru hin mul'atu garuu gargaaraman ni mul'ata. Sagaleen gaafa inni gaaddisa namaa ta'u mukummaa san argan garuu aara nama galfachiisa. Sagaleen yeroo inni nooraa namaa ta'u hin argamu garuu ce'amee nama argamsiisa. Kanaaf sagalee kan qabdu sagaleen Waaqayyoon isa keessa jiru hin caalu. Dubbiin natti ganama dhageessa hin caalu. Ergaa ganama dhageessa hin caalu. Al takka takka namoonni fira qaban, maatii qaban, miindaa qaban, iddoo qaban ilaalanii kan itti leeyyaan baay'ee warri sagalee qaban garuu hin caalu. Biyya kam kan jirtu lafa kam kan jirtu iddoo kam teesse otoo waan garagaraan deemaa jirtanii kan ilaaltan nan amana sagaleen inni si keessa jiru inni ganama barii ganama isinitti dubbatan hin caalu. Amma sanan dubbadha hin caalu. Jecha diina keenya akkuma caafanni qulqullaan jedhu seeqanni diinni keessan jedhame tiree Phexros biraa 5:8 irratti akka leenca soora isaa dhabee naanna'u aaduutti nama liqimsu barbaade naanna'ee aada. Nama liqimsu barbaada. Yeroo tokko tokko karaawwan garaagaraa sagalee ni dhaga'a. Garuu sagalee Waaqayyo hin caalu. Sagalee nama foonis ta'uu danda'a. Sagalee diinaas ta'uu danda'a. Sagalee haalotaa ta'uu danda'a. Isa kana sadan sagaleen Waaqayyo hin caalu. Ati sagalee kan qabdu bakka gammadde hin caaltaati. Caalummaan Waaqayyo sirra jira. Daani'eel warra 120 kan caale waa biraan miti. Booji'amaadha garuu booji'amee hin jiru. Yaanni isaa hin booji'amne, qalbiin isaa hin booji'amne, hafuurri isaa hin booji'amne waan jedhamu. Akkuma ergamaa Phaawulosiin dhiitaatuma eeganii yaanni Daani'eel haala sabichi keessa jiru, haala dika jiru, haala biyyicha keessa jiru, biyya Baabiloon keessa jiru. Yaadaan mootummaa Waaqayyo keessa jira. Yaadaan iddoo mirga Waaqayyo abbaa jira. Yaadaan argamsa hafuuraa keessa jira waan jedhamu. Nama kan ajjeesu immoo sagaleedha waan jedhamu. Sagalee Waaqayyo garuu hin caalu. Har'a yeroo kana saayitii kan battala kana siin kadhadha maqaa Yesuus Kiristoos. Sagaleen keessa keetti rafee kan jiru hin dammaqa. Sagalee faarfannaa ta'u, sagalee lallabaa ta'u, sagalee kadhannaa ta'u. Karaatti namni sagalee dhaga'u Waaqayyo irraa karaa garagaraatti waan jedhamu. Inni kaan faarfannaatiin dhagaa sagalee Waaqayyo irraa. Inni kaan kadhannaa dhagaa. Inni kaan immoo akkumatti sagalee gammachuu keessaa dhufa waan jedhaaf. Ganama kana inni Liidiyaadhaan yaada garaa ishee ibseef sammuu ishee inni baneef akka isheen dubbii Waaqayyo dhageessuudhaaf har'as siin kadhadha maqaa Yesuus Kiristoos. Amma yeroo kana na duukaa kadhadha. Waaqayyo hafuura kee jireenya kee eenyummaa kee irraa isirraa kaase akkatti sagalee dhageessu godha. Sagaleen keessa kee irraa gaafa dhaga'amuu jalqabu haalota irratti dubbata. Na wajjin jira Waaqayyo jedha. Waaqayyo na gargaara jetta waan ta'eef hin kadhanna Waaqayyo. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Maqaan kee eebbifamu. Gaarummaa kee oolmaa kee hundumaadhaaf maqaa Kiristoos Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Har'a akkas jedha sagaleen koo hin caalu. Dhukkubni kan itti hir'isaa kan jiru. Itti dubbachaa kan jiru kaansariin, HIV, dhiibbaan dhiigaa, yaa Waaqayyo koronaa vaayirasii maaliyyuu haa ta'u maali dhibee nama biyya addunyaa kana raasaa jiru itti dubbachaa kan jiru qaala'insi jireenyaa, wal'aansoo mana namaa, iddoowwan garaagaraa, hidaawwan garaagaraa dhiphachaa kan jiran hin hidhamta kan ittiin jedhu, waan garaagaraa kan ittiin jedhu, hin duuta kan ittiin jedhu, hin dabartu kan ittiin jedhu, lafa amma jiran kanatti hin hafta kan ittiin jedhu, hobsaala kan jira, mana namaa kan jira, taaskii keessa kan jiran, dooniidhaan deemaa kan jiran, wanta garaagaraan deemaa kan jiran, humna dhiiga kee Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee hin caala waan ta'eef yeroo kanaa qabanii kan mo'atan haa ta'an, kan mo'atan haa ta'an,
kan mo'atan akkuma ergamaa Phaawulos caccabu markabaa mo'ate ofii isaa bichaa yumiti warra kaan akkuma oolche. Dabalee akkuma kana erga warra kaan ceesee ka'ee booddeemmu ammas qorumsi kan biraa itti dhufe otoo warra kaaniif hiika ta'anii otoo warra kaaniif eebba ta'anii otoo nama baay'eedhaaf karaa ta'anii otoo waldaa kee gargaaranii dhiphachaa rakkachaa kan jiran maqaa Kiristoos Iyesuusiin gala maqaa sagalee dhufe kanarraa kan ka'e abdiin isaanii haa jabaatu. Boolla rakkinaa keessa kan baanaata hafuura moo'ichaa irra kaa'e. Waaw! Ati dhuguma waan haaraa hin goota. Namni kana dhaga'aa jiru maseenummaa irra kan jiru haa hiikamu. Dhibee keessa kan jiru haa hiikamu. Hidhaadhaan qabamee kan jiru haa hiikamu. Mana namaa kan jiran futtaawatanii haa ba'an. Mana hidhaa kan jiran iddoo garaagaraa kan jiran dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin isa nama hundumaa birmaduu baasetiin wanti isaanitti wacaa jiru waci diinaa waci biyya lafaa haalli jireenya tsat kan jedhe haa ta'u gab kan jedhe haa ta'u akkuma caaffanni qulqullaa'an jedhe Yesuus bidiricha keessaa ol ka'e bartoota hojjetoo deemu cal jedhe gab jedhe ittiin jedhe akkuma jedhe tsattin jedhe gabin jedhe akkuma jedhu gab haa jedhu irraa kaase sagaleen diinaa sagaleen biyya lafaa haalli yeroo maqaa Yesuus Kiristoosiin gabsirraa jiru hin mo'attanan amanaan Waaqayyo moo'icha sii kenna. Hin argita kana booddee sagalee amma dhageessu malee sagalee kan biraa dhageessa. Sagalee wal jeeddare dhageessa. Sagalee wal jijjiirre dhageessa. Dooktarii manni yaalawwan garaagaraa kan siin jedhe sagalee biraa sitti hima. Haalli yeroo barri siyyaas dinagdee waan siin jedhe namni foonii waan siin jedhe jijjiirsee dubbachisa Waaqayyo. Akkuma kaleessa een gadda Waaqayyo gargaaraa ture. Harkaan miilla isaanii hidhaa abiddatti gad darbadhaa darbachise kee booddee immoo ganama barii immoo dhaqee akkuma baasise. Afaan leencaa keessa boolla ibiddaa keessa akkuma baase. Siifis saayitii kanaa booddee sagalee wal geeddaruu jira. Sirratti kan murteesse murtoo biraa sii dabarsa. Ba'aa guddaa kan sirra kaa'e sirraa kan sagala yeroo kan maqaa Kiristoos Yesuus sagaleen kun sirratti raawwatamu. Sirratti raawwatamu. Sirratti raawwatamu. Sirratti raawwatamu. Jijjiirame nama haaraa ta'e. Dhugaa baatu ta'e dhiiga Yesuusiin. Dhugaa baatu ta'e nama haaraa ta'e. Amma afaan kee keessa wanti dhaga'amu Waaqayyo na wajjin jira. Ani mucaa Waaqayyo. Ani kan biyya lafa miidhaa furuu jiru sittaa galu kana maqaa. Sittaa galu maqaa Yesuusiin. Jijjiiramii ka'e. Geeddaramii ka'e. Ulfaadhu kabajan. Kana waan godhu siyaa galatu maqaa Yesuusiin. Ameen. Gooftaan Yesuusin haa eebbisu eebbifamaa. Akkuma beekamu gaa torri yuutuubii keenya haalota garaagaraaf dadanqaa garaagaraan yeroo muraasaaf addaan citee ture. Namoonni muraasni yeroo darban keessatti dhugaa ba'umsa garaagaraa nu daawwaltanii kennaa turtanii biyya keessa biyya alaa kan jirtan Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Sichi Waaqayyo karaa nuu banan amannaa kallattiiwwan garaagaraan itti fufnee sagantaalee waldaalee keenya keessatti ta'an akkuma kanaa toora kadhannaa laayinii irra akkas gallee walii wajjiniin kadhannaa Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Nan amanaa sagalee amma dhageessan malee sagalee biraa hin dhageessu. Wanta amma sirra jiru malee wanti haaraan tokko hin ta'a. Ani wanta haaraan nan godha kan jiru sagalee Waaqayyooti waan ta'eedhaaf. Isaayyaas 43 lakkoofsi 18 ani wanta haaraan nan godha waan jiruudhaaf wanti haaraan hin ta'a. Maqaa Yesuusiin wanti haaraan ta'eera.